Iddoon ani amma itti argamu kun terminaala Meeksikoo yookiin caffee aannaniiti. Terminaala kana keessatti awutoobisoonni akkasumas immoo taaksiiwwan tajaajila geejjibaa ni kennu. Jiraattonni magaalichaa awutoobisiidha moo taaksiidhaan sosochii taasisu baay'inaan kan jedhu keessa ol gallee jiraattota akkasumas immoo konkolaachiftota dubbifna wajjin tura. Baasiin fakkeenyaaf gatii gadi bu'aan uummata kana tajaajila. Gatii madaalawaa hawaasa wajjin deemuun kan tajaajilu garuu uummanni hubannoo dhabuudhaan humna isaaniitti wal kafalanii iddoorraa gara iddootti socho'aa jiru. Iddoo taaksii barbaachan deemee akka tasaa gaafa nas dhufu haalli keessummeessuu isaas akkaataan itti fayyadama isaas taaksii irratti arrabsoo garaagaraa jira. Namni sa'aatii barbaade sanitti hin deemu. Garuu asitti yoo ilaallu paabliik sarvisiin kun tokko namni illee hin jiru jechuudha. Namni moomaaf itti fayyadamuu dadhabe jenneetu gaafa laallu anumarraa ka'ee odeeffannoo dhabuurra jechuudha. Karaa gaggabaabaa kana lukaanis saayikiliinis yeroo deeme fayyaa isaatiif qarshii isaatiif yeroo isaatiif baay'ee isa gargaara. Iddoon namatti argamu kun immoo terminaala awutoobisii kan galma yaadannoo injifannoo Adawaa jalatti ijaaramee tajaajila kennaa jirudha. Hanqina boba'aa akka addunyaatti mudatee wal qabatee konkolaachiftoonis boba'aa isaanii qusachuudhaan haalaan fayyadamuu akka qaban kan dubbatan immoo konkolaachiftota AMN Plus dubbiseedha. Boba'aan alaatame sirriitti fayyadama. Gaafa dhaabbannee feenu mootarii keenya dhaamsinee amma namni fe'amee guutee ka'utti gaafa namni guunnee kaanu mootarii keenya ibsinee deemnaa jechuudha. Manni waan adda addaa bakka ittiin dhaabbannes akka dhaabbattu barbaadanii bakka ittiin buusnes nu buusaa jedhanii maal seete amma gizee buusnu waan baay'eedhaaf isaan saaxilaman. Tiraafikii mabiraata irratti osoo buuste makiinaa biraatu to'annaa kanaaf buufuu hin dandeenye. Kanumaafuu maalinni bakka hojjetamanii amma immoo karaan hin bareeda akkuma argite kana karaa kanarratti akka gaariitti itti fayyadamuudhaaf bakka itti eeyyametti eeguu bakka sanitti bu'u. Deddeebii immoo baay'isanii nadaajiin immoo baay'ee dhuma jechaadha. Oduu nama argatiin duwwaa ugaa deeman. Dhaabbannee isaan eegaa irraa hin dhufanii maaliif jechaadha oduma kuni dhaabbatu taaksii irratti walolaa jiru. Daayirektarri olaanaan tajaajila bobbiinsaa awutoobisii uummataa magaalaa Finfinnee Duulaa Qalbeessaa riiformii taasifame hordofee tajaajilli awutoobisiin kennaa jiru dabalaa jira jedhan. Waggaa lamaan kana keessa waajjirri keenya edda riiformii hojjete riiformiidhaasis baay'ee jijjiirama guddaa jira. Duraan namoonni utuu baasiin keenya dhaabbatee duwwaa dhaabbatanii taaksii eeguun. Amma garuu uummati gara baasiitti kan dhufaa jiru. Amma iddoo tokko yoo agarte taaksii nama hiriira dhaabbatee taaksii eegurra baasii qabanii gaafa baasii gashinu guyyaa lama guyyaa sadii gaafa baasii keenya deemanii jiranii gara keenya dhufaa jiru.